qarshii naannoo gatii qarshii kophee shamarranii tasinitti hima. Amma qarshii meeqaa inni kun yottanii yoo na gaafattan qarshii 6 jechuudha. Birrii 6 jechuudha. Birrii biyya kanaatiin Itoophiyaatti gatii meeqa akka ta'e iskiriinii gubbaarratti isiniifan barreessa. Leezariidha. Garuu Chaayinaadha. Naannoo Chaayinaan biyya kan uffattee jirti. Naaf hin galle. Adiidhaanis jiranatti fakkaate. Kun immoo sharaadhaani. Sharaadhaani. Qarshii 7 jechuudha. Akka Itoophiyaatti meeqa akka ta'e diizaayinii adda addaatiin kan jiru. Shamarranii asis jira. Maximum qarshii 7 hanga 7tti diizaayinii adda addaatiin viidiyoo kana hanga dhumaatitti ilaaltan jedheetan yaala. Kunis sabla bareeddi. Guyyaa irraa immoo gatii kophee sharaa yookiin faashinii akkanaa kana gatii isaa meeqa jechuu keessaniin oolu hanga dhumaatitti waliin turtan gatii isaa isiniifin hima. Biraandii kan ta'anii faashinii isaanillee akka addunyaatti illee kan beekamanidha. Fakkeenyaaf sharaawwan akkanaa kun qarshii gara birrii 10 fi wadakka 11 gara qarshii 11 jechuun akka qarshii biyya keenyatti gara qarshii 1500 jechuudha. Kunis TST dha. Naannoo kana kan jiran TST kan ta'anidha. Gatii isaa qarshii 6 fi qarshii 7 jechuudha. Soolii isaa akkuma argitan kana baay'ee bareedaadha. Darbee tasinitti agarsiisuudhaaf yaala. Fakkeenyaaf kan jedhu kun yeroo baay'ee soolii isaa baay'ee cimaadha. Dhiifama sagaleen kiyyoo dhagahamu baate maaksii godhadheetan jira. Sababa koronaa kanaaf of eeggannoo gochaati. Sagaleen sirriitti hin dhagahamne. Gatii isaa as suuraa irratti xaafuun kiyya nafu barreessuun kiyya nafu. Gatii isaa yoo meeqaan jettan yoo ta'e gatiin kophee kanaa baay'ee ulfaata. Qarshii 26dha. Qarshii 26 jechuun gara birrii Itoophiyaatti qarshii gara birrii 3,000 jechuudha. Naannoo kana safety akka safetyttis fayyadamuu wanta danda'u. Kopheen kun made in Saudi Arabia dha. Manufacturing akka addunyaatti beekamaadha. Garuu ani oomishamee Saudi keessattidha. Akkatti akka addunyaatti illee beekamaadha. Kopheen kun darbinee ilaalaa. Kun immoo kopheen as jirtu tun faashinii Red Box jedhamtu. Red Book dhiifama. Red Book gatii ishii Red Bookiin kun qarshii 23 24 jedhanii 24 jechuun akka qarshii biyya keenyatti iskiriinii gubbaatti isiniifan barreessa. Anis itti barraa'e garuu qarshii biyya kanaatiin 24 jechuudha. Light weight jettu tun immoo ishiinis baay'ee salphoodha. Hin bareeddi. Gatii ishii meeqa yoo jettanii na gaafattan immoo qarshii 17 jechuudha. Gara qarshii Itoophiyaatti isiniifan jijjiiree isinitti mul'isa. Naannoo kana kan jiran immoo kan ijoolleen ittiin taphatan, namoonni gurguddaatis kan ittiin taphatanii. Darbinee isinitti agarsiisna. Kun safetyidhaa fi
naannoo seeftiti. Mee kophee taakeettaa kana immoo asitti taakeettaa ispoort chaampiyoon jedhu qarshii 7 fi qarshii 8 jechuudha. Qarshii 8 qarshii Itoophiyaatti qarshii meeqaa jettanii na gaafachuun keessaniin oolu iskiriin irratti isiniifan barreessa. Isin garuu viidiyoo kana yoo jaalattan yaada keessan naaf barreessuun isin achaati. Darbee wantoota haaraa yoo gatii kanaa beektan sin fayyada kanin jedhu isiniifan dhiyeessaa jechuudha. Garanumaan laayikii tuquu kan inni raafatina achaati. Qarshiin taakeettaa tanaa qarshii 9 baay'ee uffata miti gatii ishii illee darbee kalarii adda addaatiin jira. Fakkeenyaaf naannoo kanatti baay'ee bareedudha. Qarshiin ishii tun qarshii 22 jedhanii 22 akka Itoophiyaatti qarshii meeqaa kan jedhu isiniifan ibsa. Viidiyoo kana garanumaan laayikii tuquun isinaa. Wanti kun isinitti tole immoo hiriyoota keessaniif sheerii gochuu gananumaa hin dagatinaa jechaati. Viidiyoo sagaleen I hope isinitti dhagahama jedhee xiqqoos ta'u isinitti dhagahama jedhee tan yaala. Gara itti aanutti yommuu deemnu immoo sababa koronaa kanaan fuula keenyalleen maaksiidhaan waan nuti sagaleen waan sirriitti hin dhagahamne darbinee wantoota har'a viidiyoo kanarratti kopheedhaan kan wal qabatee jiru kan dubarootatis kan shamarranii garanumaan isiniifan agarsiisa. Naannoon kun amma fakkeenyaaf kan dhiirati gatii isaa meeqa yoo naan jettanii gaafattan qarshii 24 kalarii adda addaatiin qarshii 24 jechuun akka Itoophiyaatti iskiriinii gubbaarratti isiniifan barreessaa. Qarshii naannoo 20 hanga 24 kan jiranii pure leezariidhaafis baay'inaan garuu an ajaa'ibu oomishti kophee hedduun chaayinaadha. Kwaalitiin Itoophiyaa keessatti ergituufi gara Afrikaa kanatti ergituufi gara biyya adda addaatti ergitutti garaagarummaa akka qabaatu asumaan hubachuun gaariidha. Fakkeenyaaf qarshiin tun uffata adii ayyaana wajjin yoom deemtu qarshii 7 jechuudha. Qarshii 7 jechuun iskiriinii gubbaarratti isiniifan barreessaa. Kala diizaayinii adda addaatiin asis jirti. Laastikiidha. Akkanatti addaan yaa'uun dandeechi jechuudha. Itti fufnaa garanumaan naannoo kana immoo diskaawuntiidha. Hanga qarshii meeqati 17 kan ture 18 kan ture amma qarshii meeqa jechuudha. Qarshii 8 qarshii 9 jechuudha. Diskaawuntii warra bu'ee kunillee kanneen amma jiru Luuluu Seentareedhaan magaalaa keessa naannoo Kaahil jedhamu keessa namoonni jiraatan dhuftaniitu hiriyoota keessaniif maatii keessaniif bittuu hin dandeessu. Kun immoo akkuma argitan anis uffadheetan jira. Shabaxiidha. Qarshii 7 fadhakkaadha hanga qarshii 8 kan argamudha. Ifama waliin qarshii Itoophiyaa qarshii biyya kanaa gara Itoophiyaatti yommuu jijjiiramu qarshiin tokko gara
birrii Itoophiyaatti yeroo yeroodhaan waan jijjiiramuuf maaksimamii gatii amma jiruun qarshiin Itoophiyaa tokkichi qarshiin biyya kanaa qarshiin Kuwait tokkichi diraanii tokkichi qarshii Itoophiyaatti gara qarshii 170 oliiti. Daa'imaafis yommuu barbaadan naannoo kana garanumaan daawwachuu hin dagatinaa.